ijoolleen keenya baay'isaati jechuudha. Baay'isaati of eeggannoo cimaa godha. Karaa feesbuukidhaan wal qabate. Akkasuma immoo namni dhaabbata kanaa maal akka inni dabarsu yookaan dhaabbanni kun maal akka ta'e gadi fageenyaan beektan keessan na dubbisuudhaaf yaalaa akkasumas immoo tuyyoo jechuudha. Koomentii jalatti illee na barreessuudhaaf hin dagatinaan isin jedha. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsaa kana keessan. Ano boleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraachuun hin jecha. Namoonni chaanala kana faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isin jechuu jaaladha. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuudhaaf yaale kanatti jechuudha. Ijoolleen feesbuukiin keessan qulfii hin taane irra deddeebi'aati ilaala akkasuma iimeela wal qabsiistan akkasuma iimeelli sun immoo kan yuutuuba keessanii wal qabate yoo ta'e jechuudha irra deddeebi'a laalati qollofuudhaaf yaada. Innis maalidha guyyaa kaleessaa peejii biraazarii kootii jalatti jechuudha dhaabbata kanatu suuraa biraazarii achirraa feesbuuka isaatirraa buusanii kaanii suuraa isaa wajjiniin immoo maal walitti dhoobanii kaanii riisitii yookaas immoo birrii amma kanan waan akkas amma kanaan irraa fayyadame isinis fayyadama dhaabbanni kun baay'ee bu'aa qabeessa waan jedhu maddiitti dhoobanii suuraa biraazarii faana poostii ta'ee ture feesbuuk irratti. Battala sanatti biraazarii keessan yookaan karaa masmara keessaatiin argachuu isaa waan hin dandeenyeef liinkiitu jira. Barreeffamichi ingiliffaan barreeffame malee afaan biraatiin kan barreeffame hin jiru jechuudha. Suuraa biraaziriitiin wal qabsiisanii ingiliffaan barreeffame. Linkii kana tuqaatii gara dhaabbata kanaatti dabalamaa jedha. Linkii sana gadi tuqee gaafa naqeessa nama geessaa gara WhatsApp nama geessaa. Gara WhatsApp dhaqee yeroo ani itti join godhu ammas ingiliffuu manatti barreessuu jalqabanii anillee akkasumatti malsii deebisaa fi deemee wantoota dheeraa jechuudha. Akkuma achirratti argaa jirtan kana amma danda'amaa ta'e isiniif dhoobuu yaalee jira. Kanaaf biraazariin kaleessa masmara irraa dhabullee har'a naqunnamee mallaan jedha feesbuukiin koo hatamee ture keessan dhufanii yoo si qunnamanii wantoota adda addaa si gaafatanii ana miti feesbuukiin koo hatamee jira naan jedha. Dhaabbata sanatti deebii har'a nan laala jedhu karaa feesbuukii jechuudha. Feesbuukii biraazarii surumayyuu cufamee jira hin jiru haqamee jira. Kanaaf ijoolleen keenya dhugaan isin jedha of eeggannoo cimaa godhaa. Namoonni immoo waa'ee dhaabbata kanaa bal'inaan beektan maal akka ta'e warri beektan keessanillee naqunnamaa natti himaadha. Akkasuma koomentii jalatti illee na barreessaa namoota hedduudhaaf sheerii godhaadha. Biraazarii qofa osoo hin taane namoota hedduudha. Akkasuma miiseejii namoota biraatii barreeffame illee biraazarii sheerii naa godhee ture. Waa'ee dhaabbata kanaatiin wal qabate jechuudha. Akkuma asirratti isin dhoobe kanatti ilaalaa jirtan jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo cimaa godhaa. Maaliif jennaani dhumarratti maal isin jedhu barreessaa deemtanii maqaa keessan guutuu adaraashaa iddoo jireenya keessanii isin jedhu gaafa sana barreessitanii kaatan immoo maallaqa amma kana kaffaliiti gara dhaabbatichaatti dabalame isin jedhu. Ani yommuu isaan maqaadhaa fi iddoo adaraashaa keetinaan jedhanan dhaabee barreeffamichas dhaabee ofirraa bilookii godhee kan biraazariin har'a namoota biraatirratti barreeffame iskiriishuut isaa gaafa naa ergu immoo lakkoofsa illee erganiifi jechuudha. Namoonni tokko dogoggoraan waan hin beekneen amma lakkoofsa erguutirrallee gaanii lakkoofsa illee ergamee namoonni akkasitti jechuudha keessa galtanii akkasitti adeemsa dheeraa wajjin babarreessitanii waan akkana kanarraa of qusadhaa isiniin jedha. Hin beeku wanti kun akkuma argaa jirtan Itoophiyaa Keeniyaa jedha. Filannoo waa'ee hojii sanarratti soggaa isin gaafatan eessa filatta isiniin jedhu sana akkuma jirutti filataa deemtanii dhumarra keessan maallaqa isin gaafatu jechuudha. Akkasiin kaffaltanii gara dhaabbatichaatti dabalamtan isiniin jedhu garuutu mootu hattuudha jechaa jiru. Ijoollee baay'een peejii namaa hatanii kana gochuun isaaniiyyuu sababa maaliitiif namoonni dhugaadha jedhanii toonii akka atattamaan naqanii wanta kanatti galanii fi agartanii peejii namaa hatanii peejii namaa jalatti kan isaan maxxansan suuraa biraazarii achirraa gabbuusanii wal faanatti dhoobanii kan isaan maxxansanii turan jechuudha feesbuuk irratti. Kanaafuu waan akkanaatti irraa dhugaan isiniin jedha ani hin beeku. Kallattii kamiin namni ijoon noormaalii firii ta'ee jiraachuu danda'a. Baay'eetu kun ajaa'ibe maaliif jennaani waan namni sun hin dubbanne amma namoonni baay'een akkuma nan galee keessan biraazarii gaafachuu fi masmara irra dhabisana warri danda'an immoo irra bilbilanii gaafatanii maal ta'ee hatame feesbuukii kee maal ta'ee hatame waan jedhu akkasumas immoo situ poostotee waan jedhu isa gaafatu jechuudha. Maaliif namni akkasiin poostotaniitti beeka malee eenyu akka feesbuukii keessa san hatee toonii peejii keessan jalatti waan kana
poostii gochaa jiru hin beeku jechuudha namni biraa jechuudha namni maamila keessan ta'e duraan jechuudha. Kanaaf dhaabbanni kunanii hin beeku kana dura waan amma jalqaba waan kana argu kootti jechuudha. Namoonni tarimmoo akka na dura akkuma koo kana waan kun isin qunnamee agartanii jirtan ta'ee mee naaf himaa sirriitti bal'inaan akkasin isiniin jedha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaadha. Yoo isin mudate bilookii ofirraa godhaan isiniin jedha. Akkasumas immoo feesbuukii keessan jabeessadii qollofuudhaaf yaaladha. Ammootu feesbuukiin jechuudha maal akka ta'e hin beeku. Wanti hundumtuu jijjiirameera. Innis maalidha? Zim jedhee osoo isin hin poostootiin osoo isin poostiin godhin gaalaarii keessan keessaa gizeen inni suuraa waan barbaade poostii godhutu jira jechuudha. Sunis mootuu hin qollofama akka itti qollofamu ijoolleen barsiisanii jiru achirraa laalee ka'ee naannoo hin qollofeeyyuu jechuudha. Kanaaf wanti hundumti isaa jijjiiramee jira. Hin qolloftanii poostii isin jalaan godhu garuu waan sana mootuu amma yoonatti agartanii hin hubanne osoo hin qollofin jirtan taanaan qollofaa feesbuukii kan keessan waan isin poostii gochuudhaaf hin mallee waan magaalaa keessan keessa jiru fidee poostii godha ofuma isaati. Kanaaf wanti kun ana baay'ee tokkoon ajaa'iba jechuudha. Inni dhaabbata kanaan sobanii toonii peejii namaa jalatti akkasitti barreessanii jechuudha. Kana dura nan arga. Peejii waan namoota maamila koo turan namoota kana dura beeku jechuudha. Wanti achirratti poostatamee jiru wantoota taane waan baalagee waan adda addaa tokko argaa ture kana dura jechuudha. Maal inni kun akkamitti namni abaluu akkas ta'e waan kana poostota waan jedhu gaafii natti ta'ee ture. Ammootu isaanillee akkuma kana feesbuukiin isaanii jala hatameeti malee isaanii miti waan sana kan poostotaa jiru. Sinigale kanaaf akka sanatti jechuudha. Gaafa waan akkasii feesbuuk irra odoo deemaa jirtan wayis immoo oduma onlaayinii irra teessanii toonii daddabarsitanii ilaalaa jirtanuu jechuudha. Wantoonni akkas akkasii sun yoo isinitti dhufe jechuudha aad piroofaayilii isiniin jedhanuyyuu isa sana gadi caantanii jirtan taanaan feesbuuka keessan jala galanii yeroo kamiyyuu waan isin postotuudha hin malle. Wanta suma isin postotuudhaaf hin yaadne wantoota adda addaa waan baalagee peejii keessanii wal qabsiisanii kan isaan postotan jechuudha. Kanaaf sana hin tuqinaa. Aad piroofaayilii kan jedhu sana tasuma hin tuqinaa. Isa tuqxanii taanaan dhugaan isin jala feesbuuka sana gubuu malee jara sana akkamitti akka of jalaa baastan an beeku baay'ee ulfaataadha. Kanaaf ammootu namni sirriitti waa'ee kanarraa barsiisu ijoollee baay'een hin jiranii isaan jala gallee sooniyyuu waan gochuu qabnu waan tokko laallee barannee maaliif namni waan hin beekne tokko gaafatees akkasuma dubbisees immoo barachuun dirqama sababa ta'eef laallee barannee intini keenya imeela keenya jabeeffachuu qabnan isiniin jedha. Egaa wanti kun barumsa isiniif ta'a jedhee waan ayyaadeeffan fidee gara keessanitti qoodee irraa of eeggannoo cimaa godhaadha. Akkasumas immoo linkin isaanii kallattii gara kam isin fudhata gara waasaappiitti isin fudhata. Kan biraa immoo teelegiraam illee hin qabu jechaa jiru namoonni gariin amma teelegiraamni hin qaqqabne waasaappii fi feesbuukidha. Kana lamaaniin kan wanti kun qaqqabe jechuudha. Gaafa isinii wanta sana barreessaatii dhufanii akkasuma immoo walitti deddeebisaa marsii deebisaa dhuftanii dhumarra geessanii yoo isin adaraashaa keessan lakkoofsa keessan hundatti kennuu baattanii isaan iyyuu jechuudha biyaansi yoo baay'atee sa'aatii 10 sanaa ol sin eegu sana booda bilookii isin godhu isaan iyyuu maaliif yoo duuba isaanii qorattanii wanti kun maalinni jettanii amma isin gaggaafattanii achi deebitanitti bilookii isin taasisu hin guubu iyyuu deebisanii jechuudha lakkoofsa sana deebisaniitu iyyuu baafachuu hin dandeessan. Kanaaf wanti kun hattuu ta'uusaa yookaan dhaabbata hattuu ta'uusaa kanumaan iyyuu beekamaadha. Osoo waan ifaaf bilisaan hojjetu ta'eeti hin gubu deebiseetooni wanta isiniif barreessana deebisellee hin gubu bilookillee isin godhee irraa isin hin baasu jechuudha. An amma karaa waasaapiitiin lakkoofsa isaanii san qabadheera malee gara feesbuukiitiin yoo naqu amma hin jiru sirumayyuu balleessanii jiru hin gubu jechuudha. Feesbuukiin kan biraazarii kan kalee guyyaa hojjetaa jiru sun har'a sirumayyuu hin jiru gubateera. Kanaafuu deebitanii waan akkasiitti jechuudha yoo itti dhuftanii tasuma harka keessanii gadi hin tuqinaadha. Lammata immoo akkasuma yoo nama isin beektan hiriyaa keessan firendii keessan kan ta'an namoota akkasii irratti waan akkasii jala isaaniitti peejii isaaniitti jalatti postotamee kan agartan isaan jettanii hin amanina nama sana keessan galaa yoo isin danda'ametti akka feesbuukiin nama sanaa hatame itti malee isaan jettanii tooni bira hin kutinaa. Ankaleessa akkuma argeen keessan galee biraazarii dubbisuudhaaf masmara irratti hin arganne. Gaafa linkii sana tuqee dhaqummoo anayyuu fidee rakkoo keessa nageessa gara biraa nageessa jechuudha. Kanaaf akkasitti hin laalinaati nama sana keessan galaa gaafadha waan akkanaa kana akkamitti postotte maalidha faayidaa isaa jedhaati gaafadha.
gaafa akkasitti agartan jechuudha namoonni friendii keessan ta'a waan akkasii peejii isaanii jalatti gaafa agartanii nama santu postote jettanii tooniyyuu tarii jettanii bira hin darbinaadha. Namni keessan galtanii gaafa gaafattan namni suniyyuu akka Facebook isaa hatame ni baraa jechuudha. Namni tokko keessattuu ijoolleen biyya keessa jiran Biraazirii nama biyya keessa jira sa'aatii 24 akka keenya kana online irra hin galu namni Itoophiyaa keessa jiru hojiidha waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo yeroo hunda intarneetiin hojjetu. Kanaaf jarreen suni Facebook isaanii sa'aatii kamitti akka hatame wanti isaa irraa beekan hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti sin jettanii bira hin kutina waan akkasii yoo agartan jechuudha. Kanaafuu ani Biraazirii battala sanatti masmara irraa dhabullee liinkii sana sababan gadi tuqeen gara WhatsApp nageessee maal akka ta'anii maalummaa isaaniillee hubadhe jechuudha. Ammootu inni irra dhufee kan hatameedha na jalaa hatame ana miti kan wanti sana postote naan jedhee ture. Kanaaf anillee hubadhe namoota baay'eef immoo qooduun qaba wanta kana irraa baratanii jedhee sababa yaadeef gara keessanitti fideeraa sheerii godhaati. Akkasuma waa'ee dhaabbata kanaa namni kana dura irraa hubattan koomentii jalattis keessanillee naqunnamaa naa barreessan isin jedha. Maaliif waan irraa ofii irraa barumsa argatan tokko jechuudha namaaf qooduun miqqii hin qabu. Maaliif wantumti akka nuti waan xiqqootti ilaallu waan salphaatti ilaallu guddaa ta'ee sababa boruu nu miidhuu danda'uuf ani har'a callisee darbee namoonni hiriyoonni koo na bukkeedha yoo miidhaman faayidaan ani irraa argadhu hin jiru jechuudha. Maaliif akka namni miidhamu sababan hin barbaanneef jechuudha. Kanaafuu wantoota akkasii walii qooduun dirqama sabanatti ta'eef iskiriishuut illee maaltu akkan barreesse wajjiniin akkuma iskiriishuut isaa asirratti isinii kaa'e kana irraa hubattanii jirtu jedhee yaada. Ingiliffa malee afaan biraa isiniif hin barreessanii biyyoota lama Itoophiyaa keessatti immoo Keeniyaa keessatti hojjechuu barbaadasiin jedhu. Kanaafuu wanti kuni ani hin beeku mee namoonni baay'een kana dura isin qaqqabuun oolu akkuma dhufee amma nu qaqqabe kana waa'ee isaa sirriitti ifa akkanaa gootaniin barbaada. Akkasiin isin jedha obboloota kan koo yoon dogoggora koo nan sirreeffadha. Lafa itti dogoggorre kee kana jedhaa natti himadha. Namni ta'ee namni hin dogoggorre sababa hin jirreef jechuudha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isin jedha nagaan naaf turaadha. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa yaada keessan bal'inaan koomentii jalatti naa barreessan isin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii nagaan naaf turaadha.